Vinicius Junior gara Arsenaal dhufuu danda'a. Egaa har'a akka David Ornstein gabaasetti maanajimentiin Arsenaal taphataa kana gara Fly Emirates fiduudhaaf walii galeera ofii isaati. Garuu ammoo kilabaaf kilaba jidduutti haasaan hangammaa taasifamee hin jiru. Akkasumas ammoo Arsenaaliif Vinicius Junior jidduutti waliigalteen hangammaa taasifamee hin jiru. Garuu Vinicius Junior waliigaltee haaraa Real Madrid keessatti hangammaatti mallatteessine. Waliigalteen inni Real Madrid wajjin qabu Juun yookaan ammoo waxabajjii bara 2027 dhuma ji'oota 11tu hafe jechuudha. Egaa taphataan kun hangammaa Real Madrid waan hin mallatteessiniif Arsenaal taphataa kana mallatteessifachuu barbaada. Odeeffannoo ba'aa jiru. Taphataan kun bara 2018 Flamingo irraa Real Madrid seene. Vinicius Junior taphataa umrii 26 lammii Biraazil erga Real Madrid seene bara 2018 irraa kaasuudhaan hanga baranaatti taphoota 375 taphateera. Gooliiwwan 128 galcheera. Asistiiwwan yookaan ammoo kubbaa gooliif mijjeesse 98. Taphataan kun maarkeetti vaaliyuun isaa yuuroo miiliyoona 140 yeroo ammaa. Egaa taphataan kun yeroo darbe waliigaltee ispeeshaalii Jaavi Alonso jalatti waliigaltee haaraa akka mallatteessine dubbataa tureera. Kanaaf kaampiin Arsenaal taphataan kun waliigaltee haaraa Real Madrid wajjin yoo hin mallatteessin gara Arsenaal fidaa jechuu irratti argama. Mikel Artetaaf ni milkaa'a laata. Vinicius Junior Premier League Ingilizii keessatti arguu dandeenya kan itti dhufnee arginu ta'a. Gama biraatiin Yandee Omandeem yuuroo miiliyoona 100 Real Madrid fudhachuudhaaf wal dorgommii keessa seeneera. Egaa taphataan kun ji'ootaaf Liverpool wajjin maqaan isaa ka'aa tureera. Akkasumas ammoo PSG wajjin maqaan isaa ka'aa tureera. Egaa PSG'n taphataa kana wajjin waliigaltee taphataaf kilaba jidduu geggeeffamu waliigaltee irra ga'eera. Yeroo amma ammoo taphataa umrii 19 lammii Ivory Coast kana Real Madrid fudhachuudhaaf waliigaltee irra taphataa wajjin ga'eera. Taphataa fi kilabni Real Madrid waliigaltee irra ga'anii jiran. Egaa Yandee Omandeen taphataa qarqara mirgaa yoo ta'u, jifataa qarqara mirgaa yoo ta'u, jifataa umrii 19ti lammii Ivory Coast taphataan kun yeroo ammaa RB Leipzigidhaaf kan inni taphatu. Taphataan kun Santiago Bernabeu dhaqa jettanii yaaddu. Egaa yuuroo miiliyoona 100 Real Madrid taphataa kanaaf kafaleera. RB Leipzig kan inni barbaadu immoo yuuroo miiliyoona 130. Taphataan kun gatii kanaan Santiago Bernabeu imala. Egaa taphataan kun erga kaleessa galgala Real Madrid gara morkiitti seenee booda gara Real Madrid imalee taphachuudhaaf hawwii guddaadhaan eegaa jiraa jedheera. Santiago Bernabeu keessatti ga'umsa isaa argisiisuudhaaf hawwii guddaadhaan eegaa jiraachuu isaa ibseera. Taphataa kana Santiago Bernabeutti arguu dandeenya. Viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'u koppiliingi share riipoost taasisaa. YouTube Oroska Sportis subscribe godhaa.